akka musliima ta'e ifa isinii godhee jira. Ammallee otoo danda'amee ofiisaati ofiiruma isaati tunuu wanni jedheen akka rabbi tokkichatti dhugaadhaan amanuu fi akka Isaa alayhi salaam namallee ta'uu isaatti amanuu otoo isinii yaqqan seenatti tola keessa kootiin anaani akkasii san booddee gara wanni itti dabarra yoo waan dubbatu hin qabaanne abdiin illee waan dubbatu jiraate abdiittis dabarraa ustaaz Nuur al-Yaqinis as jira eenyutti kennine eenyu akka dhiyeessinus nutti ulfaataa jira. Hayyee addisuu dhumarraa jalqabna dura namoonni tuun bahin dura akka yaqqansuuf barbaade akka ifa godhuuf barbaada. Addisuu maayikiin kee banaa ta'e itti fufi. Okay, maayikiin koo banaadha. Addisuun Islaama. Ammayyuu Islaama. Sanyoo Booris Islaama, Maaksanyoos Islaama, Roobis Islaama, Kamisas Islaama, Yoomiyyuu Islaama. Kana bareechitanii beekuu qabdu. Waa'ee ustaazii keenya jedhanii ani barnoota Islaamummaa shaada qabadhee gaafa torbee 2 or torbee 3ti. Kanan dhaqee barnoota jalqabee barnoota irra jira. Seera qabeessaa nan barataa jira. Sheeka naannoo koo qaamaan kan namni beeku Sayyaan fa'aa Abdiin fa'aa kan beekan isaanii wajjin salaata guyyaa guyyaatti dhaqeen salaata koo salaataa jira. Gaafii obboleessi koo Abdiinis na waamee gaafii furiitti gaafii jamootti gaafii abbaa jifaar naannoo nookii jiruutti geesse salaataa jirra. Anammayyuu akka warra kaanii qabaa nagadhiisaa jechaan jiru. Addisuun maallaqa barbaachaan dhufne hojii mataa koon qabaa. Saantiba tokko addisuun sababa islaamummaatiin nu gaafate islaamummaadhaaf immoo maallaqaaf immoo dhufee kan jedhu yoo jiraate itti kenneera immoo kan jedhu yoo jiraate asirratti tu dhufee natti haasa illee natti tola. Kanaaf addisuun kan dhufe tokkoof tokko buddeen dhabee nyaata dhabee maallaqa dhabee dhufe tun taanee dhugaa dhabee dhufee dhugaa argatee jiraataara waan ta'eef warri kanaan dura as fiiganii achi fiiganii bu'aa dantaa mataa isaaniitiif olii gadi kaawwatan otoo narraa dhaabbatanii jireenya mataa isaanii jiraatanii illee asumaanan ergaa koo dabarfachuu barbaadaanii. Akka namaatti hojii koottan ba'a. Akka amantaa kootti immoo barnoota koo torbanitti yeroo 3 barachaan jira. Salaata koo seeraanin salaataa jira. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Carraa dhuma ta'e immoo naannoo dhuma kootii nama wajjin bahee galee wajjin salaatu illee argadhee gammachuu keessan jiraanii gidduutti kan pheenxeenii soomaaf sagadaan of keessaa ariite quraana rabbii irratti qaraatanii nu kiyaa baaftanii naan amma immoo mataa milifatee dhufee nu giddu galee nu marqaa jirarraan kan hafe. Maashaallah naan amanaa rabbi keenya kanallee akka nama kosii xaraguutti xaragee lammaffaa akka nu keessa baasu abdiin qabaa. Uummata Islaamaa macca hundumaaf deebii kanan deebisu ammas Amaanu'eel ID kaardii ittiin biyyicha keessatti socho'u hojjechifachuu dhufe malee as keessatti akka dhufne bareechaa. Addoko. Privacy seni. Hayyakallah. Hayyee. Abdiidhaa carraa kennaa inshaalla gidduudhaan yoo waan jedhu qabaate. Abdii Abdulqama inshallah abdii achi gara ustaaz Nuuru Zamaanitti dabarraa Nuuru Yaqiiniin jedhe lachuu maqaadhuma bareedaadha inshallaati ishi abdiidhaaf carraa kennaash. Hayyee bismillaahi. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Galatoomaa dhugaa dubbachuudhaaf guyyaa guddaadha guyyaan kuni sababiinsaa guyyaatti qalbiin kun cabee naafayyuudha. Egaa dhimma obboleessa koo Addisuu irratti ani wal'aan jechuun wal'aansoo baay'ee keessan jira. Lolli gamaa gamanaa natti ka'u waan baay'eedha. Waan hedduutu jira. Egaa isa kaan dubbatachaa isa kaan dhoffachaa jiraatanii akkasii qomaa waan hundumaa baatu rabbi nuuf haa laatu. Dhimma Addisuu irratti Addisuun gaafa shaadaa qabatu namoonni qaamaan nu bira jiran ustaas keenya akkasumallee Sayyaan fa'aa jiru sa'aatii ta'eetiif wal cina teenyee turree miseejii akkas jedhutu galaaf ture. Addisuu shaadaa hin qabatin natu jedhe shaadaa hin qabatin ka jedhu irra deddeebi'ameetu barreeffamaa fi ture. Ilaali jedheetu natti agarsiisa Addisuuni. Sagantaa irra turre waan ta'eef sagantaan gaafichaa waa lama ture. Tokko eebba istiidiyoo ture lammaffaa Addisuun sagantaa isaa irratti shaadaa qabate. Homaa hin deebisiniif hin jedhee Addisuunis homaa hin deebisnee ilaalinaan jedhee dhiisnee isa booda deemee mucaan kun utuun umraa jiruutii Sultaan Alkeerfaa wajjin namoota naannoo sana jiran wajjin utuun jiruu naa bilbila ture bootimiidhaan. Bootimii baay'een fayyadamu isuma qofannaa bilbila bootimiidhaanii banee qabalee nama irra naa bilbiluun qabu. Innaa amma bilbila maal ta'e mucaan kun jedhee jechuun baay'ee immoo waliin gallu yaadaanii maaliif akka ta'e yoo hin beekne baay'ee waliin gallu. Isa booda kana booda siraata kee hin qabatu taanaan iccitiin keessan kun na bira jira
siraata kee qabadhuuti kana booda islaamummaarraa waa dubbattaa amantii nama arrabsitaa akkas goota taanaan jedhee sagalicha natti erge. Isa booda sagalicha gaafa dhaggeeffadhu kiwun jedhe nannee Sagalee kam? wallaahi Sagalee kam? sagalee addisuu sana kaa umraa ani achi taa'ee nagee baasee. Okay. Isa booda sagalee sana gaafa natti ergu kiwun jedhe nanna'ee waanan qabu waan dhiisuu wallaalee baay'ee natti dhaga'ame akka namaatti. Isa booda addisuuf bilbiluuf miira sanaan addisuu wajjin wal lola baay'ee natti dhaga'ameetu deebiseef isumaa bilbilee baay'ee gaariidha. Addisuun dhimma kumaa itti beekamu addisuun waa'ee kumaaltu sagalche moo addisuutu islaamummaa kenne moo maalitti beekadhe addisuun arrabse isuma dhugumaan addisuu arrabse gaafa hinaa bilbilu akka inni anallee sagalee koo waraabuudhaaf sagalee sana dur sanatti ergeetu bilbila ture. Angaruu dhuguma kun addisuutti gatiin aareef addisuutti arrabse. Addisuun yeroo sana asiillee gatii hojii tokko na gargaaruu fi nan bilbilaafan ture isa booda bilbiluuf hin dhaabe. Addisuun bakka bitaanatti galee waan jiru hundumaa guyyaa tokko obsee guyyaa lama obsee gaafa guyyaa sadaffaa sultaan alkairitti himeen baqqaanee addisuun nan shakke bakka addisuun jedheeni sultaaniin jechuudha. Maaliif jennaan haasaa akkas jiran jedhee sultaan yoona as jalaan dhaggeeffachaa jira waan ta'eef nu dhaga'a. Isa booda lakkii meetti hubadhu naan jedhee achi gaafa sagalicha dhaggeeffadhu sagaleen amoo keessaa ciccitee sagaleen amoo kan kolfa tokkoo fi waan ta'e wayii dhaga'a malee sagaleen sun cicciteera. Sagalee addisuu qofaadha kan dhaga'amu sagaleen amoo maaliif ciccitee waan jedhu baay'ee na yaachise. Isa booda addisuufan bilbile. Addisuu sagaleen bilbilaan nama wajjin naasiin jedhe immoo baay'een gorsaa ture. Addisuu sagaleen akkasii yoo dhaga'ame sagalee akkasii haasofteetta jennaan eeyyaa seeraa naan jedhe maaliif akkasitti haasofteen jedheen namootatu na bira jira namoonni na bira jira kun guyyaa guutuu waan naa bilbilaa turee fi kaasiitii akkas jedhime jedhanii qoruudhaaf jennee akka kafaru faanatti mee maal jedhee beekaa goone baakki yaadda innaan jedhe qalal godhe nattaasee baay'ee beekaa goonus gochuu baannus namni miidiyaa kun homaan hubatu waan ta'eef wanti kun gaafa gara miidiyaatti dhufu anaafis siifis balaadha. Ani hin beeku ati dhimma keedha deebii kee qopheeffadhu anaaf garuu yaada guddaa natti ta'eera jedhee dhugaa dubbachuudhaaf haasaan addisuu daangaa darbe baay'ee akkasitti haasa'amu ture. Jechuun haasaan nama fattanan nama qormaatan daangaa qaba. Haasichi daangaa darbee an addisuun akka kana naan jedhee addisuun amanuu dadhabe dhugaa dubbachuudhaaf. Ergan gaafa umraadhaa dhufeellee jechuudha addisuu wajjin kan nuyi guyyaatti si'a lama guyyaatti si'a sadii wal agarru akka duraatti addisuutti siquu dadhabe istiil na warra sayyaan na bira ture addisuun narra bilbilaa turan garuu bilbila irraa kaasaan turre wallaahi ilaa kunoo sayyaan na bira jira kunoo boleessi keenya sayyaan jechuudha baxaam nu xaraxarkuun baqqaane jechuun addisuu ta'uu dhiisee maa mucaa koo hin taane mucaan koo munaafiqa yoo ta'e anaaf mucaa koo miti wallaahi inna mucummaa koo kara biraadha mucaa koo kara biraa kara dirqama irraa qabu nan kabajaa fi kara kan biraa garuu sanaan akkasittiin keessi koo nan fudhatu waan mucaa koo ta'eef addisuu miti jechuudha. Sayyaa wajjin waan baay'ee dubbachaa turre hundaa hin dhufu laayifii kana faadhe baay'ee na dabbaree innaa sayyaa wajjin dubbachaa turre. So akka kanatti garuu amma gaafa mucaan bilbilaan guddaadha guyyaan kuni sababiinsaa guyyaatti qalbiin kun cabee naafayyuudha. Egaa dhimma obboleessa koo addisuu irratti ani wal'aan jechuun wal'aansoo baay'ee keessan jira. Lolli gamaa gamanaa natti waan baay'eedha. Waan hedduutu jira. Egaa isa kaan dubbatachaa isa kaan dhokfachaa jiraatanii akkasii qomaa waan hundumaa baatu rabbi nuuf haa laatu. Dhimma addisuu irratti addisuun gaafa shaadaa qabatu namoonni qaamaan bira jiran ustaas keenya akkasumallee sayyaanfaa jiru sa'aatii ta'eetiif wal cina teenyee turree miseejii akkas jedhutu galaaf ture addisuu shaadaa hin qabatiin natu jedhe shaadaa hin qabatiin ka jedhu irra deddeebi'ameetu barreeffamaafii ture ilaali jedheetu natti agarsiisa addisuuni. Sagantaa irra turre waan ta'eef sagantaan gaafichaa waa lama ture. Tokko eebba istiidiyoo ture lammaffaa addisuun sagantaa isaa irratti shaadaa qabate. Homaa hin deebisiniif hin jedhee addisuunis homaa hin deebisnee ilaalinaan jedhee dhiisne isa booda deemee mucaan kun utuun umraa jiruutii sultaan alkeerfaa wajjin namoota naannoo sana jiran wajjin utuun jiru naa bilbila ture bootimiidhaan.
Ambootimii baay'een fayyadamu isuma qofannaa bilbila abootimiidhaanii banee qabalee nama irra naa bilbiluun qabu. Inni amma bilbila maal ta'e mucaan kun jedhee jechuun baay'ee immoo waliin gallu yaadaanii maaliif akka ta'e yoo hin beekne baay'ee waliin gallu. Isa booda kana booda siraata kee hin qabatu taanaan iccitiin keessan kun na bira jira. Siraata kee qabadhuuti kana booda islaamummaarraa waa dubbattaa amantii nama arrabsitaa akkas goota taanaan jedhee sagalicha natti erge. Isa booda sagalicha gaafa dhaggeeffadhu kiwuun jedhe nannee wallaahi.